Kunoo haala kanaan meeshaa fe'annee kaaneerraa dhaqnee haadha obboleettii keenya yookiin haadha hordoftuu keenya sarpiraayizii goonaa meemee gammachuu jira suulumaan kan ilaallu ta'a. Geessee afee jechuudha. Mana geessee afee maal jedhee sarpiraayizii ajaa'ibaa. Viidiyoo kana hanga xumuraatti na waliin tura amma manaaf ka'uuf jennaa. Kun haala kanaan meeshaa feenee sharaarrattiinee bahuuf kaana jechuudha. Mana ammallee gadi hin baane. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Kun akkuma argitan mana bahaan jirraa meeshaa feenee jechuudha. Meeshaa nama lamaatii tokko jalatti asbeezaa wayii irra keessatti immoo algaa afata waan argee haadha keenya nama lama jechuudha. Haadha lama sarpiraayizii gochuu deemaa jirraa. Asumaanuu magaalaa Jimmaa irraa xiqqoo viidiyoo ariifachiisaatiin namoonni adda yoo jiraate daawwadhaan isiniin jedha. Kun akkuma argitanuu maashaallah tabaarakallah bareeddeetti miti jijjiirama qabdi miti hanga ta'e wahii. Meegaa nama irraa fagoo jirutu beekaa maal jettu isin maal jettu nama hundaa rabba tolchu inshaallah biyya keenya nagaa nuuf godhu haala jiruuf jireenya rabbi nuuf tolchu. Naasumaanuu viidiyoo kana yoo isinitti tole laayikii godhaa. Yoo isinitti tole hanga xumuraa ilaalaa laayikii godhaa. Namoonni immoo sabskiraayibiin godhin sabskiraayib godhaatii inshaallah haala meeshaalee biyya keessaa yeroo yeroodhaan inshaallah kan isiniif gadhiisu ta'a. Yeroo namaafis bitu ta'ee wantoota tokko immoo akkasumatti yeroo haalli naa mijatee kan isin biraan gahu ta'a. Chaanaaliin kun keessanii yoo guddistanis anaafis isinis anas kan fayyadu ta'a jechuudha inshaallah. Akkasii kun amma akkuma argitanuu faranjaraadha naannoon kuni qaqqabnee jirra. Asuma magaalaadhuma Jimmaa keessa ta'ee aggaaroo mawucaa jechuudha. Asinuu laalamee annaa deemnee viidiyoon ariifachiisee yoo makiinaadhaan deemaa jirrasi inni sinsiyaata anis immoo viidiyoo baay'ee ariifachiiseera akka daqiiqaan isinitti hin dheeranneef jechuudha. Akkasii inshaallah haadha keenya kana dhaqnee sarpiraayizii goonaa. Obboleettii keenya tokkotu ilmoon isaanii jechuudha Dubaayii ta'ee bakka isiin jirtu garuu Dubaayii natti fakkaata. Achi teessee meeshaa kana ajajattee haadhaaf jechuudha. Naa ergeettee iyyuu malee siin naa geessin jennee ani immoo gaafa erga Jimmaan keessa ta'e maaliif ani hin geessin jechuun meeshaalee baay'ee Jimmaan keessa ergeera garuu kan ammoo bakka deemuudhuma barbaadeen ka'ee deemee malee siin naa geessillee naan hin jenne jechuudha. Fe'iituma makiinaa dambanyaa keetti naa ergii yookiin immoo indoomisiin siistariin koo dhuftee hafuutu itteeyyuu jettee turteeyyuu. Maanuma ofumaa geessuu barbaadeetan geesse inshaallah rabbi karaa nagaa nuuf godhu. Laftillee jechuun kasaatiidha amma kuni asriidhuma sagannee manaa baane jechuudha. Asuma dhiyoodha jennee osoo ni meeshaa asbeezaa waan akkasiillee jira kan obboleettii kiyya tokko asumaanuu fe'annee jirra. Isa sisirreessinee kanas feenee maal jennee ala kaanu saatii yoo nagaye jechuudha. Gahaadhaachis deebinutti yoo dhiyoo ta'e nutti hin dhihu yoo fagoo keessoo gala ta'e immoo nutti dhihuu danda'a rabbumaa. Akkasitti kun haala kanaan deemaa jirra. Asumaanuu namoonni meeshaalee garaagaraa barbaadan ajajadhaa. Magaalaa Jimmaa itti kanan jiru garuu godina Jimmaa aanaa bakka kamiyyuu isiniif qaqqabsiisuu hin danda'an inshaallah. Lakkoofsi koo Duwwaa 941527463 kanaan na argachuu dandeessu. Egaas biratti viidiyoo qaqqabuuf kaanirraa addaan hin kutee kunoo karaa keessa galle jechuudha. Keessoo gallee karaa sadhiyoo sana makiinaa sasiinoo guddaa dhagaa fe'utu kukkutee baay'ee tokko dhoqqee godhe akkuma itti gallu dhabnee keessoo aqwaaraacii yeroo dhufnu
inni sillee karichis nama galchuu yeroo meeqa kufnee garagallee oolle jechuudha. Isiin keessaa bu'aan lafa deemee amma akka dhabeemee akkamitti achi baane dhamee mari'achuutti jirama. Karaa sii wayyaachii wayyeedhee namni safaraas obboleettiinis illee asfaaltii irratti nu heddeetti yeroo isiinis amma ta'e karaa keessoo kana sirriitti hin gallee fi karichuma isa beektu sana isa siinuun balleesse sana malee karaa isa kana ijoolleen durbaa yoo dhiira ta'e malee karaa kana baasaa karaa sana baasaa hin beekanu. Akkasitti baay'ee tokko as biratti siqaayee argine jechuudha. Bismillaa laa kunuulaa dhoqqeetti galee haala kanaan an keessaa bu'een jira garuu hanqaaduma karaa mokkoruu jalqabuun keessaa bu'ee karaan nagaa fagoon qabu lafa deemutti ture jechuudha. Kun haala kanaan hanga baachuutiin jechuudha namni maashaallah namaaf qorichannee dhanu kanaa kunoo cunqursanii jechuudha haddii baachuutiin dhoqqeetti galee keessaa nuu baasan jechuudha maashaallah. Meeshaan illee baatee jira, meeshaan illee itti ulfaatee jira. Sanumaa'uu karaan dhoqqeedhaa bokkaanis roobee ture akkasitti gaa akkuma ta'etti cunqursaa meeqaan keessaa bahee erga immoo keessaa baanee kaane hanga barrii deemuu hin dandeenye karaa keessoo kanaan karichi makiinaa miti lafa miilaan badaama kana mijatu akkasitti dhiisamee as biratti dhaabbatamee jarumti immoo cunqursaa turanii yoo wayi buusuus maalis hanguma manaa deemneedhanii kunoo nu duuka turanii dhiisanii bakka as biratti gatii naasa'amee hamma manaatti irraa bubbuusamee asumatti irraa fuudhanii baatanii mana geessanii jechuudha. Akkasitti asirratti kunoo dhadhaabamee fuudhamee mana geessamuuf jechuudha. Babbaatamee mana geessama gayaanni wanti godhamu hin jiru. Namni maashaallah nama jechuun namni namaaf qoricha akkas. Akkasitti gatii amma baatanuu waan akkasiis bira dhaabbannee walii galamee fuudhanii mana deemanii ani sigaar ganas ga'e machee osoo mana naqin hin deebi'u dheetan kunoo jaruma baatanii deemaaran duukaa deemaan jira jechuudha. Bajaajicha achuma dhaabataa. Bajaajii yeroo hin jedhu bajaajii cinatiitii argitaniittu meeshaa xixiqqoo kanaa qaxxa gootee qabdi jechuudha. Dudduubbeetti baadhattee namaaf geessiti. Bajaajii fe'umsaa jedhamti isiin kuni yeroo baay'ee namoonni tokko yeroo bajaajii jedhu bajaajii isii kan namaa seetu jechuudha. Akka meeshaatiin makiinaa waamameetti fe'ama. Meeshaan bicatee danatee yoo makiinaan guddaa ta'e birriima guddaa nama gaafata jechuudha. Kanaaf akkuma baay'ina meeshaa keessaniif xiqqina meeshaa keessaniitiin makiinaan isinii fe'ama jechuudha. Haala kanaan kunoo maashaallah baatanii mana geessaa jiru anillee deemaan jira. Machee masga'ee otoo mana hin qaqqabin hin deebi'u dheetan insee deemee bajaajicha achuma dhaabbatee na eegee amma dhaqnee farrashnee maal jennutti jechuudha. Maaliif meeshaa asbeesaa nama biraatochi keessa jira. Sanallee asumaan igra mangadii keenya kennee dabarfachuuf jechuudha. Inni ammanuudha jechuudha. Firistaaliidha jechuudha inni bakka asbeesachi bu'u. Kunoo haala kanaan gaamneen hin oollee mana geenyee as biratti waan godhanii maazarii silaa wala qara biraa deemu naan jettee turte garuu qara sana sagalitti deebi'anii isanii immoo akka jarritti mana baasan hin beekne bakka ta'e ergan jechuudha. Ala dhufanuu keessummaan manaa na baasee dhufus akkamii jedheen badaa dallanaa turedhan jechuudha. Sitti bicuu namatti dhagahama. Akkuma argitan algaan kun haala kanaan dhufeefii jira jechuudha. Algaan kun kanuma gatii madaalawaati. Kanuma irra hedduun keessan duraan illee maatii keessanii bibbitaa turtan jechuudha. Qaatan illee bituu dhiisee algaawwan akkanaa kanaa. Haala kanaan kunoo manni awwala kana fakkaata. Firaashii boondidii dhufee kunoo bu'ee jira. Malleen afne malee firaashii boondidii 4 tiraasii 12 jechuudha. Kana kakkaasnee ganaa afna maashaallah ijoolluma baatanii dhufanii algaala kanaan nu gaxxamanii firaashii wajjin algaa libsii wajjin nidha jechuudha kan inni dhufe algaan kuni. Kunoo haala kanaan anigaa namni kaameraa waraabu hin jiru. Hedduunis kaameraa ofii waraabaa jidduu hedduunis sirreessaa.
أكستالا كان كنوا القالبس جميع الربوستين هيلالو القالبسين كنوا ما شاء الله كان فكاتا القالبسي تركي أورغانزا جدا مرة هجتمي كان بايتوكو بريدة ما شاء الله بريد النساء جدا أنا تراس تركي لما كابتوري سنة دقني إن شاء الله سوما جمان كيسا قتيتي جنان أدوما جيسوك آمي القالبسيس دوكا فودي كاسلاتين ناندوك فتأتي جودا أنا فندقت إدراسي سلمان ناكنو أفني كنو هالا كان فكات أفني جرا من نجرا فراشي سدف أتجروسين فراشي دوما أفر طلب دي سفرة متر لما سفرة سيني تيوجين كان يتا متر لما كان سفرة مو إير النساء متر توكو غرانسا 7 سنتيمتر كنو الغالبسينس كان فكاتا القاني اللي كان فكاتها ما شاء الله تبارك الله يدعى ربيني نقان هذا سيكيس هجرات تسو إن شاء الله قمت جواد أدوائك هذا كان مربي مقبولة تاسيسي إسي اللي بوليتي كان اللي حمل كيسو كنو أما دفني وهاتي دفني جريتشو لفتي اللي دكنا أي مقريم نزام مجرى كنو أسبرتي والدبسني يا ربي كيسو ماماني لا تمدفنيكا كنا نستنا دبي ساجرو ati obboleettii keenya jechuudha. Innaa bakka gammachuurraa wama jedhan wama haasa'an wallaalan jechuudha. Ijoolleetu kunoo kottaa kanas ilaalaa sitti kunoo kunis jira jedhanii itti maaranii ollaanillee yaa'ee dhufee akkuma waan namni biyya qaraatii galee yookiin akkuma waan wayii ta'e wayiin jiru akkasitti ollaanillee gammachuudhaan yaa'ee dhufee jechuudha. Ollaadha jechuudha kun. Na akkasitti kunoo haala kanaan maashaallah ilaalaa jiru jechuudha. Baay'ee tokko gammadanii wama haasa'an dhaban jechuudha. Gammachuurraan kan ka'ee walee bisaaran kunoo asirratti wajjinumaan dhufanii kaanii deebisanii baga gammaddan jedhanii walee bisaaru jechuudha. Na kunoo ajaa'ibumatti ta'ee sarpiraayizii addaati jechuudha. Naanis kanuma hidheetanii kanan dhaqee na kun ammas biratti taa'anii du'aa kadhachuuf deemu jechuudha. Hunduma keenya nu kadhatanii jiru maashaallah. Naasumaanuu aamin jedhaan isiniin jedha. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ya Allah gammachuu na agarsiifte kana ijaan kana agarsiifte kana gaagoftaa koo gammachuu kana gaafiixaan na baase. Ya Rabbi ya Allah ijoollee koo kana akka idimeen jaraachisi akka muriin jaraa dheeratu ya Rabbi naa taasisi. Ya Rabbi ya Allah gammachuu hundatti kan na dhaggeessifte gammachuu kana kan na ilaalchifte gooftaa koo galanni si haa ga'u ya Rabbi galanni si haa ga'u. Ya Rabbi ya Allah akan kubang kamne kun ufena danggala'e kana ramani Rabbi dhaqee isinii fadhangala'u ramani isinii fadhangala'u wanti hundinuu harka Rabbi keessa harka keessanitti dhangala'u jarana haara galfii akiraa haara galfii duniyaa Rabbi isinii haa kennu waan hundumaanuu rakkatinaa harka namaan kajeelinaa ija namaan kajeelinaa waan hundinuuyyuu harka isiniifa kennatu mirga isiniifa kennatu karaan bal'aa isiniifa ta'u waan hunduma Rabbiin bal'ise isiniifa kennu yaa Rabbi yaa Allah naa dhaga'i gooftaa koo ati naa dhaga'i gooftaa koo utuu hin beekin utuu hin qabne isa kanatti naa dhufe yaa Rabbi waan khayrii qabu nigaa gooftaa koo ati jarumatti naa dachaase gooftaa koo waan khayrii qabu waan immoo isiidha kanas immoo kan naa laffaatee dhufte kana naa afte kan jette kan baadhatte kana khayrii dhaaligaa utuu tiraasiin itti rafteen dhagahin firaashiin itti rafte hin dhagahin karaa khayrii irratti utuu mana haakimiillee utuu hin dhaqne mana sii keessatti akka Rabbiin yaa Rabbi naa galaggaliif gooftaa koo yaa Rabbi naa galaggaliif yaa Rabbi naa galaggaliif yaa Rabbi si kadheera kadhaa koo naa dhaga'i gooftaa koo naa birmadhu gooftaa koo wanta tokko si waan madhe sirkaa dhabee hin beeku ammas immoo isa kanammoo si naa dhaga'i gooftaa koo yaa Isisini didesille, isisini didyatesille, Rabbisita dilga, kalam begne, isi moyon jate, yuri kan alla padesini, yani sin agahe, isi firan agahe, utu hin agena kan sene,
Rabbiin isii takka tuunas. Guyyaan isii siin manaa gibbii. Egaa amma baheen jiraachi du'aayis quufnee alhamdulillah rabbiin nu faqee baluu amma immoo meeshaa asbeezaa sana firistaalii utuu geessinu beenzila fixatee bakka meeqa beenzila barbaannee jechuudha chiftee jedhamullee dhabamee makaraa meeqaan argannee karaan isaallee baay'ee tokko nama raasaa akkuma ta'etti gaasilaa dhufee dheetan sanallee achi hin geenye kunoo haala kanaan qaqqabsiisnee buusuufiitti jirra jechuudha. Inshallah viidiyoo asbeezaa kanallee hojjedheera qobaatti kan isiniif gadhiisu ta'a gatii isaatii waliin kunoo haadhaa obboleessatu bubbuusaa jiran jechuudha makiinaarraa achi qaqqabnee jirra. Saatiin akkuma argitan dukkanaahee jira. Tichimmoo gara manaatti hin deebi'a jechuudha. Kunoo masoobiin kunillee waa of keessaa qaba duwwaan jiru jechuudha. Haala kanaan bubbuusnee fi deebi'utti jirra. Egaa maaltu si cinqii amma garaa sana baadhattee halkan kanaan deemte jechuun keessan hin oolu hanga kana dukkanaa hin seene yaani rakkoon qabu hojiidha jechuudha. Hojiidha dirqama halkan guyyaa sun jedhin egaa hojjechuu qabna miti ree. Yaa dirqama miti garuu fedheetuma deeme namnillee takka dirqiidhaan naageessi naan jedhee hin jiru kanallee lachanuu naageessi hin jenne ani isa kana egaa mangadiidhuma keenya finne isa sana immoo gammachuudhuma haadhaa sana laaluu akkuma kana viidiyoo godhee sarpiraayizii haadhaa sana erguu fi haaluma kanaan waraabuuf jechaanii fi kotiifis immoo simmeetii isaanii sana ilaaluuf jedhee kan hin deeme maashaallah meeshaa baay'ee jaallatanii baay'ee tokko jechuudha firaashii kana firaashicha boondii sanallee baay'ee tokko dinqisiifatan jechuudha. Akkasitti amma kana buusnee kara manaa galuuf deemnaa. Egaa namoonni haala kanaan maatii keessan sarpiraayiz gochuu barbaadan Saalihaa Emmitiif magaalaa Jimmaarraa waan barbaadan ajajachuu dandeessu. Amaanaa keessan kanan inshallah gargaarsa rabbiitiin bakkaan isiniif gahuu ta'a. Amma kara manaa galuuf deemnaa. Waan hanga yoonana wajjin turtaniif baay'ee tokko galatoomaa yoo isinitti tole laayikii godhaa. Nagaa rabbii keessanuuf bulaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoon kun illee akkasiin qaqqabu hin beeku.